Inna geeffanna koree giddugala isaa irratti hin mari'anna koree hojii hojii irratti hin mari'anna komii qabdan nuti dhiyeessa. Ashama kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan kana Jawaar Mohaammed xiqqoollee taatu dubbatee jira. Egaa yeroo dheeraadhaaf hundi keessan teessanii Jawaar Mohaammed dhaggeeffachuudhaaf sagalee isaa baay'ee hawwaa akka turtan beekamaadha. Guyyaa har'aan kana egaa xiqqishoollee taatu dubbatee jira. Kanuma isin dhaggeeffachiisuudhaaf nuti illee as jirra. Jechuun viidiyoon sun laayivii waraabamee laayivii seenirra daqiiqaa waan akka daqiiqaa 7 irraa muramee waan akka daqiiqaa 7 ti live godhanii olii gadi deemaa jiranii so sagalee isaa hanga san qofaa bahee kabiraa guutuun isaa inshaallah hin dhaggeeffattan jennee abdannaa kanuma dhaggeeffachaa amma guutuun isaa gallakkifamutti obsaan eeggadhaa iseen jenna. Ummata keenya jidduutti akka wal baratu akka wal hubatu akka wal amanu akka daran cimu irratti hojjetu tokko sadarkaa uummataa kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hoggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan walii tumsuun walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessine tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaan keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee abaawwan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan gosoonni qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafaa'uun kan danda'u bitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa garmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masakuu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansaa amma filattan seentiraal komitee isaa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota as deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan galan gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jedhamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetameen jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkanne, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko akkuma gochuudha. Miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha.
Sankofaami wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraati bakka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan boodinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jiratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboon akka koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naannii hafe marsaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti Iyaan kan bukan ninja. Karena buatan mana isin di? Wayana ini nanti, berarti nanti. Never threaten orang, never. Yo karena buatan mana an mata kia. Erkam bayu kau kesau buat karena sigol, karena buat mana akan sigol. Dipet jenis dulu mana? One itu aman dari lampu ini. Naga, abang oleh kawal pukatnya, terus kenam, abang di gunung ini, abang di kamera, Hindi. Kami asing rakau, kami dulu rakau, kemencar rakau, kembujir rakau, kemboran rakau, hinda gepan. Walim marian, hisir repan. Wan anje de pukat temale, arsi naske sabas. Shawan aske sabas, wala ga aske sabay jennam sigu ba male buji bau siju, aske bau siju. Kana dorsis ni, anero no emmen tu rewani na arsu, yari akana tu ramatu. Kana godu male malaga anar ke ramu se ramu. Kal malaga wala ke ramu se ramu. Mutu muri male jarme oromo compromise ingonu. Digam na male harang ke male. Kan ada komi jira komi kapta hinna gefanna kore igule saka te marena kore jira waji pura de marena komi kapta nuti esa num palma isini paimina ogole si aga bujiti si obam to bujita kamsa hagam tak ake iya tu rebe tamiti hagam tak ake iya tu bujita kana di nulle num bage sini Okkawa bakawa buji bakawa arsi ingolini kanam wali kam somna hankina jiru amma wajjane irul fe panna hankina jiru itti gutanan rinja galaduma